Hello Media. Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa qophii faana keelloo ka guyyaa irraa qabannee dhiyaanneerraa kunooti. Qaala'insi jireenyaa bu'aa waraanaati. Itiyoophiyaan waraana keessaa of baasuuf fedha dhabuun lolatti cichitee waggoota 7 ol lola hamaa keessummeessuuf dirqamteetti. Lolli kunis akka yaadametti daddaffiin goolabamuun abjuu ta'e. Bu'aa waraana keessaa argame yoo jiraate garuu qaala'insa jireenyaa fi gaagaama dinagdee qofa ture. Biyyattiin qe'ee oomishaa qe'ee magariisaa taate osoo jirtu oomishtee alatti erguuf haalaan hojjechuun hafee qoonqoo ofii danda'uuf oomishuun itti ulfaate. Inumaa waraanni baadiyyaa irratti fuulleffachuun ammoo qe'ee oomishaan badhaate gaaga'eera. Miidhama akkanaaf saaxilamte naannoleen biyyattii keessaa Oromiyaan ishee tokko. Rakkina nyaataa kan hin qabne Oromiyaan erga waraanni jibbaachisaan biyyattii keessatti dhalate as garuu oomishuun waan irrateef dirqamtee rakkachuuf geesse. Rakkina dinagdee qofaa osoo hin taane lammiileen ishee qe'ee ofirratti baqataa ta'uu qabeenyi isaanii saamamee manni irratti gubamuun jiita'uuf saaxilaman. Seera dhabdummaan babal'atee yakki akka hojii gaariitti ilaalame. Waraanni mootummaa akka argan saamuu, akka argan ajjeesuu fi dhiituuf aboon kennameefi. Haalli kun hangaarraatti illee itti fufee ka jiru yoo ta'u, qe'ee gaagaama nageenya ammaataaf saaxilamte Oromiyaan bayyanachuun itti ulfaateera. Nagaan bu'ee lammiileen boqonnaa gaarii akka argatan waraanni bilisummaa Oromoo yaada araaraa fudhachuun qilleensa mootummaan to'atu qaxxaamuree hanga mariif taa'utti ga'us fayyadamtoonni nageenya dhabamuu keessaa bu'aa argatan caasaan mootummaa mariin rakkoo jiru furuuf fedhii dhabuurraa marii yaadame gufate. Mariin Taanzaaniyaa odola Zaanzibaritti yeroo 2 adeemsifame erga fashalee boodas akka hamaatti lammiilee irratti fuulleffachuun loltoonni mootummaa fi hidhattoonni faannoo dararaa geessisu hammeessan. Haalli kun akka dhaabbatuuf Ameerikaan ibsa kaleessa kenniteen gaafatteetti. Ibsi Ameerikaan kaleessa laatte kun karaa nagaa akka filatan waamicha taasisa. Mootummaan Itoophiyaa waboo waliin nagaa buusu uummata dirooniin aleeluu dhaabee ulaa nagaa akka filatu ifatti ka gaafatte ibsi Ameerikaa kun haalli Itoophiyaa ammaa jijjiiramee qilleensi nagaa akka bu'u dhaama. Siyaasa Itoophiyaa gara nagaatti fiduuf barootaaf tattaafataa akka jirtu Ameerikaan abdii nagaa buusuu biyyattii keessatti qabdu jabeessuun ejjennoo isheetti fufuu ishee ibsa kanaan kan ibsite ammallee nagaa buusuun dirqama akka ta'etti gaafatti. Ibsa karaa ambaasaaddara ishee laatte kanaan yaadota jajjabaa fayyadamuu isaa fi furmaanni nagaas yeroon isaa amma ta'u jala murteessuu isheetu wanta addaa isa taasisa. Kana malees kanaan dura ifatti dhaga'ame kan hin beekne waa'een dirooniin aleelamuu uummataas caqafameera. Mootummaan federaalaa aleellaawwan diroonii lammiilee ofirratti raawwatu dhaabee gara furmaataa akka dhufu waamicha taasifna akka jedhu haqee mootummaan federaalaa furmaata walitti bu'iinsaan ala ta'e barbaadu akka itti fufuu fi nageenya lammiileef dursa akka kennu waamicha taasifna akka jedhuun bakka buuse. Kun hawaasa mufachiiseera. Ameerikaan rakkoo uummataa haalaan osoo argitu dippiloomaasii isheef dursa laachuun waa'ee lubbuu uummataa dhumaa jiruuf xiyyeeffannaa kennuu sodaattee jedhamuunis qeeqee akka ka'u taasifameera. Itoophiyaa keessatti lola adeemsifamuun uummanni bakkaa bakkatti miidhamuu isaatu himama. Lola Oromiyaa keessaan hawaasni 100,000 lakkaa'amu lubbuu yoo dhabu miliyoonaan kan lakkaa'aman qeerraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Kanas yoo heertuu Ameerikaan uummataaf xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha jetteetti. Ameerikaan ibsa kanaan buqqaatonni biyya keessaa akka gara qe'eetti deebi'an, daa'imman mararumsaa dhaqanii kunuunsa fayyaa akka argatan, seera dhabdummaan qaama qabsoo hidhannoo fakkeessanii mul'atu xumuruun isaa yeroon isaa ammaa jetti. Maqaa faannoo jedhuun ajjechaa gara jabeenyaa hawaasa nagaarra ga'u akka dhaabbatu kan of keessaa qabu ibsi ba'e kun seera dhabdummaa qabsoo hidhannootti da'eeffatee adeemuu dhabamsiisuun amma ta'uu eerteetti. Ameerikaan faannoon kaayyoo qabatamaa qabatee akka dhiyaatu ka gaafatu ibsi kaleessa ba'e kun akkasuma ta'ee ammas taanaan haalli kun jijjiiramuu akka qabu gaafatti. Waraanni bilisummaa Oromoo marii lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabuuf marii nagaa akka itti fufus gaafatteetti. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin waamicha Ameerikaa kana fudhachuu ibseera. Abaa waboon waamicha nageenyaa imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru akka fudhatu kaleessuma ibsa baaseen beeksise. Abaa waboon ibsa baase kanaan yeroo kamiyyuu marii nageenyaaf kutannoo qabaachuu himeera. Mootummaan marii nageenyaa haqa qabeessaaf kutannoo akka hin qabne kan himu abaa waboon mootummaan afaaniin nagaa jecha
gochaan garuu sanaan faallaa karaa waraanaa qabatee adeemaa jira jedha. Mootummaan Ameerikaa bulchiinsa Abiy Ahmed gara marii nageenyaa haqa qabeessaatti fiduuf dhiibbaa jabaa taasisuu akka qabus ABO'n waamicha dhiyeesseera. Ibsa Ameerikaa kana ilaalchisuun gama mootummaa yaadni laatame hin jiru. Uummanni garuu ammallee fedhii nagaa qabaachuu karaa garaagaraa ibsataa jira. Inumaa wayita qaala'insa jireenyaa akka malee hammaatee jiru kanatti hawaasni hojiitti deebi'ee nyaata of danda'uu fi hojjechuu yoo dadhabe rakkoon itti aanee dhufu kanarraa irra caaluu waan maluuf yaadda'ameera. Ta'us qondaaltonni mootummaa har'as waan nagaaf bakka kennan hin fakkaatanii. Kun ammoo hudhaa olaanaa biyyattii ta'eera. Tibbana rakkoo qaala'insa jireenyaaf gaaffii mirgaa akka gaafatan ogeeyyii fayyaaf deebiin gama mootummaan laatame inumaa biyyattii gara jeequmsaatti oofuu mala jedhamuun yaadda'ameera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu uummata xiiqii qabatee socho'uun haala jiru ammeesseera. Ammas taanaan haalli kun kanarra fagoo osoo hin deemin asumatti dhaabbatee nagaan akka bu'uuf namuu gaggaafataa jira. Gaaffiin ogeeyyii fayyaa rakkoo qaala'insa jireenyaan wal qabata. Qaala'insa jireenyaaf sababaan olaanaan waraana. Biyyi waraana keessaa walitti fufiinsaan waggootaaf jirtu oomishaaf oomishtummaan ishee bakka laamsheetti qaala'insi hammaachuun dirqama. Kanaafuu gaaffii ogeeyyii fayyaa akka deebisu akkasumas nagaa fi tasgabbii biyya kanatti ka fidu nageenya biyyattii buusuu qofa ta'uu qophii kanaan dhaamu feena. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii faana keelloo har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture torbee hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.